egaa titii sarraa akkuma damma hin eegne diina keerraa Abaa Ooboonii dhaabatas gabbaa qabsoo bilisummaa Oromoo ofitti fudhatee finiinsuudha jedhee akka sii himuu dhagahuu namni barbaadu jira jedhee yaadu. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoon gaggeeffamaa jiru kan yeroo kamiyyuu caalaa keessoo ofii sakatta'ee akka atuu jette marii yeroo dheeraarra akkuma turre jechuu kallattii walii kennee bobbaa waraanaa qindeessaadha jira. Haala akkasii kana keessatti silallee tuttuquu yaadeen ture waraana bilisummaa Oromootti akkaataa hin malleen kan miciraan hin qabne, akeeka hin qabne, kaayyoo hin qabne, qabsoon bilisummaa maal akka ta'ee fi bilisummaanuu maal akka ta'e, loltuun bilisummaa maal akka ta'e kan hin beekne akkanumaan waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa biratti kabajaa fi kunuunsa inni qabu ilaalee jireenyaaf kan bahe hedduutu ture. Kana iggitiitti gochaadha jirra. Silasii kaaseeraa jaallan kaabaa kibba bahaadhiyaa gidduu biyyittiitti wal hubannaa uumne namni tokkoyyuu maqaa waraana bilisummaa Oromootiin dirree qabsoo bilisummaa kan Oromiyaa keessatti adeemaa jiru bosonaaf laggeen Oromiyaa keessatti kan deemaa jiru kana sababa keenyaan namni tokkoyyuu hulluuqee seenee Oromoo irratti dararaa akka hin gaggeessine afaan tokko walii galleetu calalleerraa jiru. Calalli akkasii kana keessatti kan silasii kaase ajjeechaa garaagaraa kan raawwatu mootummaan gadi galoon kuni kan bobbaafatee ture amma dachaafataa jiru dirree kanarratti bakka dhaabbachuu danda'u tokkoyyuu hin qabu sana dhorkanneera. Maaliif jennaani qoraattii hamaa afata kee jala jiru ciisicha si quqquuquu danda'u bakka sanatti dhiistee waa'ee boruu yaaduu hin dandeessu hirribayyuu hin qabdu. Kanaaf qoraattii hamaa qoree dhoqqee keessaa rirmee dhaaba keessaatti qulqulleeffataa jirra. Diina isa waloorratti ammoo kallattii kaawwannee jiru. Walga'iin yeroo dheeraa gaggeessaa turre ka'atillee keessatti hirmaataa turte kajaal gammachuunis keessa jiru kanii yeroo wal argine kallattii isaa walii keenya deebine walga'iin suni rakkoo nu keessa jiru seecca'ee baasee furmaata kaa'e. Furmaata kana keessatti zooniilee Oromiyaa kallattii waraanni bilisummaa Oromoo irra bobba'uu danda'u bakka 8tti qoodee zooniilee 8 kana keessatti sochii waraana bilisummaa Oromoo akkaataatti naamusa isaa to'achuu danda'uu fi bobbaasaa qindeessuu danda'uu fi hooggansa kana tolchuu danda'u of keessaa filatee haala kanaanis koree miseensota gumii sabaa nama 57 akkasumas koree miseensota gumii sabaa shanee gumii yookaan koree hojii raawwachiiftuu nama 7 achi keessaa eeggataa nama 5 dhaabbataa nama 7 eeggataa nama 5 kana filatee kallattii walii kaa'ee bobbaa fi akeeka ittiin socho'uu danda'u walii himee uummanni Oromoo haala akkasii kana keessatti eessattiyyuu miidhamuu akka hin qabne qofaa tiksuu osoo hin taane waan manaa baaneefis guduunfuuf akkaataatti kallattii walii keenyatu jira. Kanaan duras dubbachaa turre jaallan yeroo adda addaa keessumaa waraanaa kaadhimamaa dirree irratti leenjisee yeroo waraana gochaa turetti zoonii adda addaa irratti haalli ta'aa ture qophii ta'aa ture haasa'amaa turre jechuudha. Qophiin sun amma gara guduunfaattidha adeeme. Qophiin gara guduunfaatti adeemaa dhufee fi har'a yeroo mootummaan gadi galoon kun kan mootummaa ta'uutu hin dandeenye ganda tokkoyyuu hin bulchine ofiyyuu bulchuu hin dandeenye bara kanatti biyyittiin dinagdeetiin qilee buute uummanni biyyittii bahee galuuni rakkoo ta'e namni guyyaatti ajjeefamuyyuu lakkoofsisa kumaatama ta'e mootummaan akkasii kuni yeroo itti wadaroon morma isaatti keenya itti jabeessinu gahuu arguutti jira. Sanarraa namni bishaan nyaate hoomacha qaqqabata waan jedhani silaa bishaansi nyaatee qaqqabannaan hoomichaa liqinfamuus hin oolchu. Liqinfamuu hin oolu silaaftuu gaa ofiiyyuu duutii maaf ofuutii jedha weellisaa jaalatamaaf kabajamaa Zariuu Wadaajoo boolla isaa daadhii naa guutu kan akkasiitu
olola kanatti jirarraa kan hafe waraanni bilisummaa Oromoo kallattii walii kenneera. Hoggansa akkan ammasiin jedhetti filateera. Ajajaa olaanaa itti aanaa koree hojii raawwachiiftuu miseensota gumii sabaa akkasumas koree seeraaf to'annoo kaawwatee jira. Zooniilee akkan ammasiin jedhetti zoonii kanaan dura kaaba, kibba, baha, dhiya, giddu galeessa, kibba bahaa jechaa turre irratti zoonii 2 dabalataa naannoo Finfinneetti, zoonii Hara Arsadee akkasumas immoo zoonii naannoo Gujii keessatti zoonii Madda Albuudaa kana lamaantu itti dabalame zoonii 8 ta'ee zooniileen 8 kun akkaataatti waanan amma jechaa jiru kana warra liqinfamuu sodaa hoomacha qaqqabataa jiru wadarooni morma isaaniitti taa'ee itti jabeeffamu kan akkaataatti tolfannudha. Isa kanaafidha kallattii walii keenya walii galtee sadarkaa akkasiirra geenye. Keessi keenyi kan yeroo kamiyyuu caalaa akka jaalli kiyya jedhe amma tasgabbii fi jabina horate. Haala akkasii keessatti dandamachuu kan hin dandeenye akka feete buluu ka fedhuu fi miciraan kan hin qabne maatiif illee kan hin taane akkasii immoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti cilee gurraacha nu dibuu hin qabu waan ta'eef calalamuu qaba. Kanatu adeema. Uummanni Oromoo waan abdii nurraa kutuu hin qabu. Har'a yeroo akkasitti Oromoonuu kaleessa waan dogoggoretti gaabbee gatii gaabbii isaa sana gatii isa kafalchiisuu jiru kana keessaa bahuuf yeroo tattaafatutti waraanni bilisummaa Oromoo waan duuba mucucaatu hin qabu. Yoo yaadattu ta'e jaallan amma bara 2018 namni daa'ima hanga jaarsaa dubartii hanga dhiiraa qabsoo kana keessatti reefu Itoophiyaan garii gariin malee kafaa jechuutti ka'e garii gariin ergamaa garii gariin museefaa jechuutti yeroo ka'e sana namni kun bulguu ta'uusaa ka arge waraana bilisummaa Oromoo qofa ture. Yeroo akkasii yeroo machii fi mirqaana akkasii sana keessa tureyyuu waraanni bilisummaa Oromoo fageessee dandeettii waa arguuti qaba ture. Yeroo akka amma hundumtuu dhugummaatti namni kun nama akkamii akka ta'e dhugummaatti mootummaanii gartuu hattuu fi booji'amtuu akkasii walitti ijaaramte saba kamuu bakka hin buune eenyummaan ishee yeroo mul'ate kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo duudaaf jaamaa ta'uu danda'a. Ka'edhee ilaalu ofiitti duudaaf jaamaa malee waraanni bilisummaa Oromoo qareeyyii hedduu fuulduratti arguu danda'an qaba. Goyyomfamuu akkasii sana keessatti abdiin jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo haala kamiinuu taatu gara guduunfamuutti deemuun ni danda'ama jedhanii yeroo akkasii sana keessatti amantaatiin afaan Oromoo dubbanna jedhamee jaarsa gandaan barbaachisu halagaanu gidduutti hin barbaachisu nutu dubbatee walii galuu danda'a jedhamee mallattoo tokko malee walii galtee tokko malee yeroo biyyatti galame har'a gatii nama kafalchiisaa jiru kanaaf sababa kan ta'eyyuu waraanni bilisummaa Oromoo waan har'a ta'uu danda'u fagootti akeeke akka nama mul'ata qabuutti jechuudha. Kanaaf har'a wanti ta'uu danda'u wanti diigumsa fiduu danda'u wanti mooraa qabsoo keessatti daddaaqamaa fi caccabiinsa fiduu danda'u tokkoyyuu hin jiru. Inni dirreerra jiru beeka waan itti jiru akkamitti akka guduunfummoo kallattii isaaf kaahame eeggataa jira. Isa kallattii eeggataa jiru kanatti dabalata uummata Oromoof akka jaalli kiyya jedhee waan dabarsinu qabna. Harka duwwaayyuu gaafa harka duwwaa dhagaa darbachuun burtukaana malee mootummaa hin buusuu jettee TPLF qoosteyyuu waan junior partner jedhanii mootummaa Itoophiyaa kanaaf gargaarsa adda addaa kennanii hiriyyaa godhatanii warri ijaaree waggaa meeqa bara TPLF sana waan terrorizimii yookaan shororkeessummaa fa'aa lollaa maal jedhanii rakkoo meeqa dhiyeessanii doolaara biileenaan guuraa turanii waraanni isaan ijaaraniyyuu dhagaatiin jigee jiru. Beeka Oromoon gaafa ka'e. Uummanni Oromoo onneen sun har'as inuma jira. Ilmoo mooyyeen kan qawwee hiikatte shamarraan Oromoo qarreen Oromoo inum jirti. Dhagaa darbatee burtukaana miti inni mootummaa buusuu danda'e qeerroon Oromoo inum jira. Qeerroon sunii fi qarreen sun hedduun immoo har'a harka duwwaa miti hidhannootiin jiru. Qabsoon Oromoo yeroo inni goolaba argatu guduunfa argatu har'aa jiru. Kaleessa qeerroo fi qarreen dhagaa darbate harka duwwaa wareegame wareegama isaatti iggitii namni godhu dhibuun
albaadhessi akkasii akka bahu taasiseera. Har'a hidhannoo qabaachuu irratti dabalata ammoo waraanni bilisummaa Oromoo qabsoon bilisummaa Oromoo eenyuuniyyuu gara dabartee yookaan haqaaqamtee akka isheen albaadhessa namoota akka har'aa bulguu dhiiga namaa dhangalaasanii harka galtuu hin heeyyamne. Kanaaf uummanni Oromoo abdii nurraa qabaachuu isa kaleessaa caalaayyuu har'aa jechuudha. Wareegama gaafata, wareegama ni gaafata. Maaliif wareegama gaafata? Jarri kun gadhummaan isaanii biyya biraatti beektaa. Hanga har'a waraanni bilisummaa Oromoo lolee, hanga har'a qabsoon bilisummaa Oromoo jara kana kokkee qabe too biyya biraa ta'ee wal haasahaniitu duuti kana caalaa, kufaatiin kana caalaa, manca'insi kana caalaa, golgolaa'uun jiruu kana caalaa akka ittiin fufne lola dhaaba biyyi bira. Hankeenyi wareegamni isaa ulfaataa maaf ta'a? Hanga xumuraa hanga yookaan dhaqxee harkaan isaan qabdu yookaan immoo dhaqxee itti dhukaastee ajjeestutti jarri kun gadhummaa hamaa lubbuu namaaf homaa dhimma hin qabne gaafa Tigireen dhuftee dabra bira hangalaa turte yoo yaaddattu ta'e wanti jarri bulguun kun jettu uummata kaaste Finfinneetti qawwee 600 hirree irraa hin lollaa. Sadarkaa kanatti nama yaadu hanga dhaqxee ajjeestu yookaan harkaan qabdutti xumuruun hin rakkisa. Kanaaf ulfaate hankeetti. Haala amma itti deemamaa turee fi haala amma Finfinnee jala galee waraanni bilisummaa Oromoo taa'aa jiru kanatti silaa osoo mootummaa mataa qabu ta'e dhumaatii itti aanuu fi mancaatii itti aanuu fi kufaatii biyyaa itti aanuu hanqisuu barbaadu osoo ta'e hamma kanayyuu nutti hin fudhatu. Hankeenyi kan inni jabaatee fi mootummaa akkasii miti, mootummaan akkasiis hin jiru biyyattii kana keessa. Hanga namni lafarraa dhumuttidha. Hanga isaanitti hin bu'amnetti, maatii isaaniitti, ijoollee isaaniitti, fira isaaniitti, hiriyyaa isaaniitti, gartuu fedhii hannaa fi saamichaa wal fakkaataa qabu waliin jirani sanatti hanga homti tokkoyyuu hin buunetti jarri kuni uummanni kuni lafarraa yoo haxaamee dhume dhimman qaba waan ta'aniif kanaaf ulfaate qabsoon keenya. Kanaaf wareegama fedha. Uummanni Oromoo waan lama qaba. Waan lama keessaa garuu lachuu hin ta'uu fi tokko filachuu qaba. Inni tokko mirga barbaadu, gaaffii barbaadu, dhugaa barbaadu argachuudha qaba. Qaama araaraa kanarratti tokko waa'ee dhugaati kan nuti kaasu. Kan mootummaan kun akka ciilalluutti qaama isaa keessatti galee akka qoraattiitti nu baqata. Akka isa Tigiraayitti raawwateetti araarri kun raawwachuu hin danda'u. Fact finders yookaan warri dhugaa barbaadan qaamni walabaas jiraatanii maaltu ta'e Oromiyaa keessatti, maaltu ta'e guutuu biyyattii keessatti duutii walitti qabachuutiin raawwatamaa ture ilmaan qulqulluun du'an eenyutu gaggeesse? Dhugaan barbaadamuu qabaa jenni. Araarri waraana instituushinii biyyattii dimookiraatessanii sektarii sanatti waraana galchanii biyya nagaa gochuu qofaa osoo hin taane nagaa sana keessatti dhugaan barbaadamee abbaa dhugaaf galee abbaa dhugaaf erga galee warri yakka dalagne yoo jiraanne prosecutor ta'uudha qabnaadha jedhe. Mana murtiitti dhiyaachuu warri dabni irratti gaggeeffame immoo gumaan kafalamuufii qabaa jenna. Achii booddee immoo araarri bu'uu qabaa jenna. Roodmaappii kana fa'aati kan jibbame itti qoosame ololatti jijjiirame shaneen aangoo barbaadde maali? Kana fa'aatu dhiyaate. Dhugaan barbaadan. Akkuma isa biyya Tigraayitti ta'e sana uummati miiliyoona meeqa erga du'ee booddee harka wal qabatee gale. Kanan barbaannu nuti. An kanaachi balbala rakkoo tokkoo cufteetu rakkoo kan biraaf balbala banta. Du'atu ture ka. Lubbuu namaatu ba'eera. Qabeenyatu manca'eera. Biyyatu qilee bu'eera. Biyyi kuni failed state. Biyya kufteettu. Namni kufteettu sana Tigraay cittee, Oromiyaan cittee, Sumaaleen cittee akkasitti biyyi kufteetti ilaala. Biyyi kan isheen kuftu jalqaba sammuu namaa keessatti. Sammuu namaa keessatti uummanni sabaaf sablimmittiin biyyittii kana keessa jiru Itoophiyaa biyya kootii hin qabu sammuu isaa keessatti. Sammuu keenya keessatti waan kooman ta'e yookaan waan waloo ta'e biyyi keenya Itoophiyaa dheetiniin saba kana hunda walitti nu fidu hin qabnu. Sabni kun hundiyyuu biyya mataa isaatii qaba. Independent statetu gabrummaatii walitti dhufe. Kanaaf biyya waloo taate hin qabnu. Sammuu keenya keessatti iyyuu Itoophiyaan biyya jedhamtu kufteetti. Failed state ta'uun ulaagaa hedduutu jira. Akkasumatti gargar gabbahuu sabootaa yookaan immoo adda ciccituu biyyootaa qofaatiin miti jedha.
Haala akkasii kana keessatti dhugaan osoo hin argamiini balbala rakkinaa tokko cufnee rakkinaan biraaf balbala banuu hin barbaannu. Yeroo xumuraa fi cufannee deemuu qabna. Achii booddee immoo sabni bilisa ba'e hiree isaa murteeffachuudha qaba kan jedhu suni rakkoo ta'e waan ta'eef mootummaan akkasii kan mootummaa foormii mootummaa qabaatee ka dhiyaate nuyi sadarkaa shiftaattuu dhiyaachuu hin dandeenye jechuun mootummaa ka jedhamee amma aangoo irra jiru kun. Kanaaf kuni waan kamiinuu bifa kamiinuu bakkaa ka'uudha qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa kanarra jira malee akka ololamu sana akka ololli kun maaliif yeroo kana ka'ee jedhee ilaaluu qaba namni. Mootummaan kun yoo waa hunda gochuu danda'eera ta'e yoo barbadeessuu danda'eera ta'e maaliif nama ajjeesuun dhufu? Mootummaan kun guutummaa guutuutti loojistikii waraana bilisummaa Oromoo dhuunfatee hooggana waraana bilisummaa Oromoo dhuunfatee waraanni bilisummaa Oromoo dhibbootaan kumootaan guyyaarraa guyyaatti harka kennatu. Waraanni bilisummaa Oromoo kun iyyuu inni isaan kaleessa 5 jedhan suni har'a immoo dhibbootaaf kumootaan harka kennatu. Innumtuu sobni isaan soban beeki waan kaleessa soban akkatti soban illee irraanfataniitu soba kaleessa kan biraanu sobani har'a immoo jijjiiranii kan biraanu sobuu jechuudha. Uummanni Oromoo isa kana ni arga. Uummanni biyyittii keessa jiru short memoriyaan inni jedhameetti qoosame suni qoosaa miti. Akkasitti fakkaata. Kanaafidha soba kaleessa sobanillee namni nu jala deebi'ee ilaalu hin jiru jedhanii soba haaraatiin gad dhufanii haaraa soba waraana 60,000tu harka kennataa jira. Kaleessa immoo waraanni kun dirreerrayyuu hin jiru ture. Kamtu sirrii gaama. Kaleessa waraanni kun 5-2 barbadeessineerra hin jiru. Inni kaan daangaa itti babbaqateera. Hoogganni isaa baqateera hin jiru. Har'a immoo 1,000 harka kennachuutti jira. Isa kaleessa hin jiru jedhan amanama. Uummanni Oromoo isa har'a 60,000 harka kennata jedhan amanama. Soba kaleessa sobanillee akka kaleessa sobanii yaadatan har'a immoo jijjiiranii sobuu jechuudha. Dhuguma dhugaa qabu uummanni kana jala deemee yoom yeroo qabaatee kana laala. Uummanni rakkoo keessa jira. Uummati lafaa dachee ajaa'ibaa sangaan qottee yookaan tiraaktaraan qottee yookaan kombaayinaraan qottee miti. Kophee miila keetiin dhiittee irra facaastee waa hunda biqilchitu dachee gara laafettii kanarra taa'ee uummata beela'u. Uummata akkasitti beela'u kanatti immoo qamadii biyya alaatti erguu jirra jedhanii uummatatti qoosan. Uummata akkasiitu biyya keessa jira. Guyyaarraa guyyaatti waan hojjetee harkaa gara afaaniitti geeffatutu iyyuu rakkootti ta'eera. Yoom taa'anii soba akkasii ilaalaa oolu. Warri isaan sobanii fi warruma deeggaraa fi kaabinee isaanii miseensa isaanii warra albaatiin kofa guutee jiru sochii waraana bilisummaa Oromoo tasgabbiin mooraa qabsootti dhufeeru isaan yaaddesse yaaddoo jalaa baasu. Humna qabna immoo jedhanii isa humna hin qabne, isa ijaarsa hin qabne, isa nagaan harka kennatee biyya keessa jiru immoo ajjeesuu. Mee waan tokko kaaseen xumura dubbii Oromoo kana. Oromooni nagaaf jecha wanti inni aarsaa inni kaffalu yeroo hundumaa gatii guddaa nu baasisu itti fufuu hin qabu. An fakkeenyuma tokko isaanuma keessaa Taayyee Danda'aan kaasa. Taayyee Danda'aa hiriyyaa kiyya ture. Har'a reefu dubbadha. Nama garaa waliillee turree jechuudha. Mana hidhaatti illee waliin turreera. Waa tokkoon itti himaa ture yeroo sana waraana taanaa jennee yeroo deemaa ture. Yoo waa dubbatta ta'e waan dubbattu sana waan ittiin tiksitu qabaachuu qabdaan jechaa ture. Taayyeen kaleessa waraana bilisummaa Oromoo akka bulguutti dhiyeessaa ture. Gaachana isaatii ta'uu waan danda'u ture jechuudha. Har'a immoo ka'eetu bulguun eenyu akka ta'e gaafa hubatu otoo ijaarsa tokkoyyuu waan isa tokko ittisu tokkoyyuu maal afaan qabaatiin bulguu arrabsee jechuudha. Bulguun sun isa nyaate. Oromoof wanti an jechuu barbaadu yoo waa jechuu barbaadda ta'e waan ittiin of ittistu qabaadha. Oromoon rakkoonsaa ishee kana. Ijaaramuu jechuun nama 50 walitti dhufuu jechuu qofa miti. Namni 50 walitti dhufu kun fakkeenya tokko nuti akkatti deebinee biyyatti galle yoon kaase Oromoo akka kaleessaa miti kan ijaarreeru. Ijaaramee nama 50 ta'ee ijaaramee buusii wayii buusuu qofaa osoo hin taane bakka ijaarametti dubbatee nama amansiisu lubbuu namaa karaa dabarsuu nama waajira wayii keessaa qabaachuu nama daandii wayii irraa qabaachuu nama bakka tokkotti waa murtii kennuu danda'u qabaachuu ijaaramuu jechuun akkasi. Dubbattee nama amansiisu jechuun akkasi. Oromoo akkasitti ijaarametu jiraa fi kiiloomeetira 1,000 meeqa nagaan baanee nagaan galu.
Ijaarsi Oromoo dubbachuu qofaa miti. Hacaaluun onneerraa sirbee onneerraa dubbate. Ofiisaa qofa bakka of bu'eetiniin akkas godhe malee ijaaramee waa lafa hin jiru. Habashoota tokko yoo ta'e yoo sirbee waa godhe dudduubeerraa waa qabu ijaaramaniif. Yoo inni tokko waa dubbatee waa ta'e ammuma waa jijjiiruu jechuudha. Iskindir Naggaa yeroo tokko Gojjam keessatti qabamee daqiiqaatti hiikame hidhuu sodaatanii jechuudha. Of qofaa bakka hin buune waan bakka bu'e sana warri bakka isa bakka kooti naa bu'e jedhu jala jiru. Battee Urgeessaa ajjeefamee calleedhaan batteen ofumaa iyyaa turee jiru. Uummanni Oromoo silaa inni iyyee fi nama kootii jedhee onneeffatee hin kaaneefi. Hacaaluunis akkasitti du'e, Daadhiinis akkasitti du'e. Oromoon osoo waan ijaarratiin osoo waa hin qabaatiin qophaa ofiisaa inni du'u kuni bishingaa hedduu keessaa qophaa daraarte simbirri nyaattu. Qaroo ishee qophaa ishee waa hubatte daftee jaamtu. Akkasittiin ta'uu hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo wanti inni argis kana. Wanti inni wal gurmeesse, wanti inni irree qabaachuu fi qawwee kaasuuf murteeffates kanaadha. Qophaa dhaabbatanii akka sangoota burree sana dabaree nyaatamuurra wal ta'anii akkuma Ittiiqaa Tafarii waraabessi nama nyaachuurra waraabessa nyaatanii lulluuqqachuu jedhe sanaa jiru. Hin kenninu mirga saba keenya. Uummanni Oromoo carraa lama qabannin jedhee ani xumuru tokkoon mirga gaafataa jirra. Mirga gaafataa jirru kanaaf yoo mirga barbaada ta'e mirgi nuti barbaannu warri nuti lolaa jirru warra gadheedha. Akka qoosaatti dabarsanii nuun kennani wareegama guddaatti nu galchu. Wareegama sana ofitti fudhachu. Asii du'e achii du'ee jenneetiniin abdii cabnee mataa cabnee taa'uu miti. Yoommoo wareegama sodaanna ta'e immoo mirgas barbaaddee wareegama immoo hin fedhu jettee lachuu walitti hin ta'u. Wareegama jibbata taanaan mirga hin barbaadiin gabrummaa nagaa qabdu fudhadhuuti mootummaa abbaa bulguu kanaaf waan inni barbaade kennii akka barbaadetti si dhiitee akka barbaadetti si fe'atee haa jiraatu. Callisii taa'ii jedhe. Lama hin danda'an. Waraanni bilisummaa Oromoo waa murteeffateera. Waan murteeffate immoo wareegama isaas itti beekaa itti seeneera. Ijoolleen kichuun guyyaarraa guyyaatti kan ishee wareegama kafaltus kanaaf. Mirga barbaanna mirgi sun immoo akka qoosaatti hin argamu wareegama fedha wareegama sana immoo kafalaa jiru. Uummanni Oromoo isa kanatti dabalamu. Mirga barbaanna mirga barbaannee immoo wareegama sana inni akkas ta'ee jechuurra yeroo gabaabaa keessatti waan ittiin keessaa baasu. Waggaa 10tti namni miiliyoona tokko hin dhumata yoo ta'e waggaa 10tti miiliyoona tokko miti guyyaa 10tti namni 1,000 toon du'in fixachuu ni dandeenya. Kanuman siin jechuu barbaada. Uummanni Oromoo yeroo hundumaa ijaarsi inni haasa'u ijaarsa walumatti dhufanii walitti haasa'uu miti. Dhiibbaa kan uumuu danda'u. Ijaarsi isaa fakkeenyaaf warra Tigree yoo fudhattanii ilaaltan sanaataroota adda addaa warri ala jiran faa kun sanaataroota adda addaa isteetii isaanii keessatti jiranitti akka nama lammii biyya sanaa ta'eetti dirqanii dhaqanii akka isaan sagalee ta'anii fi haasa'an godhu. Mirga qaba Oromoon akkas gochuuf garuu dhimma ittiin qabu. Asuma deebi'ee waliima isaa wal cokkola. Asuma deebi'ee waliima isaa wal xiqqeessa. Asuma deebi'ee gowwaan ka dandeesse dhaanii ennaan galee niitii dhaaneema sanatti jira. Kana keessaa haa baanu. Kana keessaa haa baanu. Akkasittiin waamicha waraanni bilisummaa Oromoo godhu akka kallacha isaa fi gaachana isaatti haa dhaggeeffatu uummanni Oromoo. Fayyaa ta'e jaalladhaa.